yaadadhu utuu harka keentaane silaan bayyaanadhu daftee naga qabdee gaafa allina lubbee marmarsa kongoone jooraa miilli dubbee wadaroo kee qabdee Makanke barabarana kabaja. Makanke barabarana yetufa. Baruta keessatti dubbatta. Dubbattee ilma dubbatu keessa. Dubbattee du'aa kaafta. Dubbattee jaamaa banta. Dubbattee dhibamaa wallaanta. Qaangoftaa Yesuusin sagaleen kee sagalee fayyinaati. Sagaleen kee sagalee abboomatti toluudha. Boqonnaa lamaa lakkoofsa tokko hamma sadii achirra dhaabbannee sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Macaafa kan qabdan baafadhaa. Macaafa Anbaaqoom raajichaa boqonnaa lamaa lakkoofsa tokko kaafnee hamma sadiitti ilaalla. Akkas jedha. Ani iddoo dhaabbatanii eeganirra dhaabbadhee nan eege koobii sanarras nan ijaajja kunoo dubbiin anatti dubbatus nan dhagaa wanta isa komadheefis wanta ni deebisu nan ilaala. Yommus Waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroon itti isaaf raawwatamuuf ta'uuf yeroon itti raawwatamuun isaaf ta'u in eega. Waa'ee guyyaa booddee hin dubbata garuu soba miti. Yoo lafarra harkifame iyyuu isa eeggan inni dhuguma hin dhufa hin turus jedheedha. Galanni Gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo kan nuti wajjin ilaallu yeroo Waaqayyoo waan jedhu irratti. Mee yeroo Waaqayyoo idhaa. Amma yeroo Waaqayyoo idhaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waa'ee yerooti. Anbaaqoomni kutaa kana keessatti seenaa Anbaaqoom waa tokko Anbaaqoomtu komee qaba Waaqayyoo irraa. Waaqayyoon komata. Komeen isaas immoo eessa dhaabbateeti. Anbaaqoom ala dhaabbatee miti kan inni Waaqayyoon komatu. Yaada Waaqayyoo keessa dhaabbateeti. Kakuu qaba Anbaaqoom.
ergaatti dubbateera waaqayyo sagalee guddaatti dubbateera waaqayyo garuu haa ta'u iyyuu malee lafarra harkifachuurraa kan ka'e Ambaaqoom waaqayyo irratti komee tokko qaba ture. Ilaa ergaan kana keessa sitti dubbadha har'a tarii waaqayyo waan gurguddaa sitti dubbatee lafarra jalaa harkifame kan jettuuf waaqayyo deebii tokko qabatee gara kee dhufeera. Mee ameen jedhii fudhadhu ati. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ambaaqoomiin akkas jedha ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega'edha. Firoota koo Ambaaqoomi iddoo dhaabbatanii nan eeggadheen dhaabbadhee nan eega'e. Waaqayyooni ala dhaabbattee eegdu ala dhaabbachuu jechuun waldaadha ala jechuu otoo hin taane yaada waaqayyoon ala baatee eeggattu waaqayyo sitti dubbateera taanaan yaada waaqayyo keessa dhaabbattee yoo waaqayyoon komattee waaqayyo komee keef deebii qaba. Garuu waaqayyo warra yaada waaqayyo keessa ala baanii waaqayyotti komee dhiyeessanii warra akkanaa jira buluu danda'a firoota koo. Ambaaqoom egaa ani iddoo dhaabbatanii eegan dhaabbadhee nan eege koobii sanarrasi nan ichaacha'e. Koobii jechuun akka naannoo keenyaatti warrimmi tuuleetu jellisa keessisaa maaloodha nyaatamaadha duwwaadha biyyoota irra keessa jira. Kun jechuun Ambaaqoomi rakkina sanarra dhaabbadhee jechuudha. Waan keessisaa nyaatame abdii yoo nyaatame iyyuu haalli isaa yoo gadi bu'e iyyuu sanumarra dhaabbadheen rakkinuma sanarra dhaabbadheen nan eega'e. Ameen jedhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaan sirratti dubbadha. Har'a haalati keessa jirtu waan si nyaatu yoo fakkaata chumarra dhaabbadhu Yesuus hin dhufa. Waaqayyo gooftaan maccaa hin dhufan jedhe. Haa tokko yeroo keenyaaf yeroo waaqayyo wal nu jalaa maka. Namni yeroo isaatti eega waaqayyo. Yeroo kee darbee dhufa waaqayyo. Sa'aatii itti heddeetoo hin taane sa'aatii itti hin beeknetti yookaan dursee dhufa yookaan duddubarsee dhufa. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf Ambaaqoom akkas jedhe kunoo dubbiinni anatti dubbadhuufisedha. Koobii sana nan ijaacha kunoo dubbiinni anatti dubbatu nan dhagaa. Wanta isa komadheefis wanta inni naa deebisu nan ilaala. Komeen qaba. Waan inni isa komadheefis waan inni naaf deebisu nan ilaala. Isa booda lakkoofsa lamarratti akkas jedha. Yommus waaqayyo naaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isii gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroon itti isaaf raawwatamutu in eega. Waa'ee guyyaa booddee hin dubbata garuu soba miti naan jedheedha. Mee ameen jedhe ati. Maqaa Yesuus Kiristoos harka kee ol naa kaasi. Wantatu waaqayyo irraa dhageesse sirrii man jedheen. Wanta waaqayyo irraa dhageesse sirrii maa jedhaasin. Hinnatu waaqayyo irraa dhageesse sirriidha ameen jedhees. Waaqayyoon wanta inni naa deebisu nan nagaa. Waan isan komadhe kanaafi komee koo waan inni deebisu nan ilaala jennaan waaqayyo garuu deebise akkanaan jedhe. Akkanaan jedheedha. Barana waaqayyo deebise akkasiina jedhe. Ameen jedhe fudhadhooti. Barana waaqayyo sa'aatii ati hin beeknetti akkasiina jedhuun jedheedha. Yaa Ambaaqoom mul'ata agarte kuni dhugaadha. Akka namni hundumtuu dubbisuu danda'u irratti guddisii gabatee gurraacha irratti maal ta'e? Caafi. Boronqii gurraachaan hin mul'ata beektu adii gaafa irratti caaftan. Amma wantanii kun hin mul'ata bagootti. Agartaniitu namni hundumtuu haa argu. Wantan sitti dubbadheefi ofamaneen dubbadhe Ambaaqoom. Wantan sitti dubbadheef ergaan sitti dubbadheef shakkiin qabu nan shakkiniiti namni hundumtuu haa argu. Addabaabaayii irrattan sii deebisa jedhe. Harka kee ol kaaftaa barana waaqayyo addabaabaayii irratti waan sii deebisa. Mandaraatti salphatte keessatti waaqayyo si ulfeessa. Meelleen ulfaadha jedha. Yesuus gooftaa. Yesuus gooftaa. Osee siin deebisu namni hundumtuu argu akka namni hundumtuu arguu danda'utu caafi. Barana salphattaa kee eegaa namni barana waaqayyo garuu ulfinaaf sii ka'eera. Eelaa beelaa gadeen mandara keessa deemee waa'ee kee odeessa. Barana waaqayyo addabaabaayii si ulfeessuuf. Kanaaf Ambaaqoomi. Ambaaqoomiin eeggadhoodhe yoo lafarra harkifame iyyuu isa eeggadhoodhe. Yoo lafarra harkifame iyyuu eeggadhu. Hin turu hin dhufa. Waa'ee guyyaa booddee dubbata hin turu hin dhufa kan keessa hin turu hin dhufa. Garuu barana hin beeku nama tokkoof waaqayyo yeroo geechaa jira. Yeroo naa ga'eera. Nama si bukkee jiru harka isaa qabii kan kee beeku barana yeroo naa ga'eera.
Asin nambeto ti ayilasi. Wagani fokasin nambeto edanisi. Maka Yesus sifatau. Bana sifatau. Mana kira tu sifatau. Hawa sifatau jaya. Hawa namsera sifatau jaya. Yesus goftar. Himbet ku barana begaru Waaqayyo kataf chamana fenita. Sena nama to ko keterula Waaqayyo tarkam pachana fera. Bole nama to ko le fera. Yesus barabaran goftar. Amba ko mara kami ke sara pate jara beektu yorosan. Ugani sinetiman. Duwana mannisa. Garu Waaqayyo tigammachu gam. Mea menje. Amen. Manni ke duwa kan tat. Jireenyi ke qoromsa kan tat. Garu me kan keessa Waaqayyo tigammachu gam. Merga keessa gaasa. Hallelujah. Wai make ganate faddu me Waaqayyo. Amba ko rakina kana keessa. Rakina kami keessa jira beektu. Bokonna sadi. Lakkoofsa kudha torbanadha. Garu rakina sana keessa dhaabbateetu. Waaqayyoon eeggatan moo beektu isin namni kun. Wayyo namni akkanaa jirtaa laata. Yesus gofta. Amen. Me amen jedhe. Amen. Ila akkas jedha. Hambaaqoon boqonnaa sadii lakkoofsa 17-19. Mukti harbuu yoo daraan baatayyuu. Mukti wayinis mukti ejersaas yoo godhachuudhaa baatayyuu. Baasiin midhaan yoo baasuudhaa baatayyuu. Hoolonni Qorintoo keessa saawwannis dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baataniyyuu ani Waaqayyotti nan ililcha. Waaqayyo isa ana fayyisuttis nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka bora facollee akkan ta'u hin godha. Iddoo ol kaa'aa inni dhaabbachiisa jedhe. Mee sagalee kee ol fuudhiitii Waaqayyo iddoo ol kaa'aa na dhaabbachiisa jedhe. Siifatee jedhan. Saawwan Qorintoo keessaa yoo dhabaneef mukti wayini mukti ejersaa hundumtuu yoo ija godhachuudhaa baate wanti hundumtuu duwwaa yoo ta'e ani Waaqayyootti nan gammada. Amen. Amen jedhiyati. Amen. Nama akkasiitiif Waaqayyo hin ariifatan jedhan. Amen. Komee kee hin nagaan jedhe Waaqayyo. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Amen. Amen jedha. Amen. Seenaa nama tokko hojii ergamootaa boqonnaa afur keessatti seenaa namicha tokko namichi kun naafa yeroo hundumaa baatanii geessaniitu eessa kaawwe balbala mana